Federeeshiniin kubbaa miilaa Oromiyaa kubbaa miilaa naannichaa cimsuuf waggoota sadan darbe hojiiwwan abdachiisaa hojjetaa jira. Federeeshinichi Pirimeer Liigii, Liigii Ol'aanaa fi Liigii Tokkoffaa Oromiyaa jechuun dorgommii qopheessaas jira. Bara kanas guddattootaaf carraa biraa uumuuf Liigii Gadaa jedhee guddattoota umrii 17 gadi kan hirmaachisu jalqabuuf haal duree xumureera. Gareewwan Liigii Gadaa Oromiyaa irratti hirmaatan keessaa gareen umrii 17 gadi kutaa magaalaa Galaan Guddaa isa tokko. Miseensonni garee kanaa OBN dubbise dorgommiin Liigii Gadaa carraa guddaa isaaniif ta'u dubbatu. Leenjii gaarii nu kennaa jira. Ammas Gadaa liigii gallee injifachuudhaan leenjii gaarii hojjechaa jira. Asalxaanyi keenya nu leenjisaa kan asalxaanyi kunatti kenne isuma sirriisa hojjedhaa jira. Qanii qariinaan of qopheessaa jira. Hanga Pirimeer Liigii Itoophiyaa taphadhuun barbaadha. Qanii qaniidhaan of jabeessaan jira. Maatii gaas na gargaaraa jiranii. Leensaan garee umrii 17 gadi Galaan Guddaa Abdurrazzaaq Haruun dorgommii kana irratti hirmaachuudhaaf qophii gahaa taasisaa turuu dubbataniiru. Liigii Gadaa erga gamnuufne ji'a 2 darbeera. Ji'a 2 kana keessa immoo ijoollee adda addaa filachuun akkasumas piroojeektoota naannoo keenya jiranirra calaluudhaan kutaa magaalaa keenyaa bakka buune dorgomuuf maateriaalota barbaachisan akkasumas immoo fedhii ijoollee wanta tokko akka guutaniif gaafannee jirra. Jarris wantoota guutanis qabu yoo dorgommichi jalqabullee akka guutan waadaa nuu galanii jiru. Bifa bareedaadhaan kutaa magaalaa keenyaa bakka buunee dorgomuuf shaakalaa jirra. Leensaan garee umrii 17 gadi Galaan Guddaa Abdurrazzaaq Haruunii fi itti gaafatamaan waajjira dargaggoof ispoortii kutaa magaalaa Galaan Guddaa obbo Hundiyaa Gabaas liigiin Gadaa hundaa'uun egeree kubbaa miilaa biyya kanaaf bu'uura guddaa kaa'uudha jedhani. Liigiin Gadaa hundaa'uunsaa guddannoon yeroo baay'ee hoo guddatan malee umrii xiqqaa irratti dorgommii gahaa hin argatani. Amma immoo akka Oromiyaatti kun hundaa'uunsaa carraa ijoollee ol guddattoota duraan dorgommoota adda addaa irraa fagaatan akka qophaa'aniif fi ofillee agarsiisuuf bakka guddaallee ga'uuf carraa guddaa baneef. Liigiin Gadaa dhugaa dubbachuudhaaf bara kana ispoortistoota ciccimoo kubbaa miilaatiin naannoo keenya bakka bu'uu danda'an naannoo keenya irra darbanii sadarkaa biyyaatti hojii gurguddaa hojjechuu danda'an sirriitti qopheessaa jira jechuudha. Galtee guddaadha jechuudha. Liigiin Gadaa liigiiwwan kaanirra dargaggoota naannoo keenya keessatti argaman akka isaan cimanii biyya keenyas kutaa magaalaa keenyas bakka bu'aniif hojjetaa jira jechuudha. Kun waan guddaadha jechuudha. Nutis akkuma galmeen isaa eegallee liigii Gadaa kanatti gareen keenya dabalamee achi keessatti hirmaataa fi dorgomaa akka ta'uuf hojjetaa jira jechuudha.